Maanguddoollee nu jidduutti fixee jirti xumurannee jirra. Kanaafuu ayyuu amma wanti waliin marachuu dhufne ayyuu wajjin marachuu deemna. Maanguddoon xumurattee ni fuutan jedhanii ni fuudhee deeni uummata fuulduratti waadaa seene waraqallee na farramsiisanii waan jiru isinii hima. Na injifatteerta. Ati koo yoom irraa akka isan seerumsaa gaafa naan jedhan baay'een gammada jechuun baqa fedhiin qaba keessa kootiin fedhii guddaan qaba gaafa waan biraa osoo ta'in dhuguu garuu ati sin fuudhuu osoo naan jette ammallee osoo sin fuudhu yaada kee jijjiiroo ofin ajjeese oye banne nu fitte amma isaa argadheera amma aannan hin dhuga ani immoo aannan dhuydam ani immoo maal murteesse maal shakke beeta na jaalatti osoo hin ta'in kasumii dhuideef kan nama biraa taatee hanga argutti of ajjeesuu na wayyaqa fajjeesuna ammas barka mana biraati kan kee qofa miti gana ammas labannaaf akkam taate maatilleen walitti araaramanii jiranii amma maal murteeffachuuf dhufne guyyaa irraa maaliif haala kanaan babbareennee wal fakkaanne kanaafuu amma guyyaa cidha keenna murteeffachuuf sargii dirqama ta'e ni kaasii godhe hagas turuun qabu sanbata kana ta'uu qabu kan ammaa kan kan ammaa kan maaltu barbaachisan miizeen barbaadu anu afsi qofatu uummata dukkanarra yaa haafan firri fagoo jirulle achumatti haafu ani sanbata kana garuu darbuun qabu dirqama amatti murteessite Franki kana wabiin akka ati ni jaalatu quba qaba jechuudha waan kana onnarra dalgeef icciti jedhina himuu dideer wabiin quba qaba akka ati ni jaalatu wanta si ajaa'ibu keessaa inni iyyuu siin fuudha jedhee na gaafatee ture wabiin moo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akkam jirtan hordoftoota daawwattoota keenya bakka jirtanitti nageenyi si wajjin haa jiraatu jecha guyyaa irraa maal qabannee isin dhufnee wanti qabannee isin dhufnes keessummaa samoonii kana akka hin taane godhee jiru qabadhee isin dhufee jira jechuudha mee maaliif dhufnee waan addaa wayi qabannee isin dhufnee jalqaba isin ufaa barsiistu ayyaanni jedhama haadha manaa Said intana ya gana tawf dema jarjarti ati mo jarjarti jarjarti ke kamaddat ya heerum jarjarte rabbi sifa godu amin yaara akka ummata dure gubbatti argitan ani bisin sargi godhachuuf yokan cidha yokan aruza godhachuuf murteessine jirra jechuudha akkasimi akkasi maatilleen kasila naayisisu deeman aarani sitwaan akkana ilmooteen irra dalagee osoo akkasiin duute anis rakkoo guddaa keesseena kanaaf bagarbi sibaase amin akkatti akka na jaalatu mbeene edaana na jaalatu ni qaba sin jaalata jaartitii qofa na jaalatu eda jaartole hedduu na jaalatu deema kana dubartii hedduu na jaalatu jechuudha maashaallah akkasi waa hundaafu isilleen akkuma beekamu akkuma dhageettanitti dirqama nafuutu malee addunyaa tanarraa deemuu barbaada uf kuchiisaa jettee warwaattee waan intaani nam tokko immoo godha kanaan duras akkuma miidiyaa adda addaa irra dhageettanitti namoottan hedduu sababaatti xiqqoo adda addaatiif uf ajjeesan jechuudha kanaafuu isilleen immoo isilleen akkas akka hin taaneef booda anuyyuu seenaan taane rakkoon taane keessa seene jechuudha akkam osoo isin sababaa kiyyaan ampiraankii san irratti dalagee amartii sanitti godhee deebisee ampiraankii jedhuun sababaa saniif osoo isin akkuma jettu nam tokko keessattuu dubartiin onneen isii akkuma harma isiitti rarra'aa jedhanii kanaafuu mamma kan leebe kubaadhu huma argite tuma xiqqishutti aartee yoo san waa murteessi jechuudha dandeetteetiin takka malee hundi isaanii akkasii miti kanaafuu ayyuun akkas gootee of ajjeesa waan jettuuf ani immoo of hin ajjeesin anaa jecha ana jaalatti of ajjeesa anuu boru du'aa hin beeku kalaas of hin ajjeesin jedhee ani immoo akkas kanaaf isin sababaa kiyya akkas ta'urra kan jettu wal fuudhuuf anii fi murteessine jirra maatiin isinlee immoo jalqabee isin dhiisee maanguddoo obboleessi kiyyas maatiin kiyyas dafee maanguddootti ergee haala saniin maanguddoon wajjin jaarsummaan xumuranii jechuudha. Isiin du'urra anummaan jaartii lamas shari'aanu taatu naayyeemire maanguddoollee nu jidduutti fixee jirti xumurannee jirra. Kanaafuu ayyuu amma wanti waliin marachuu dhufne ayyuu wajjin marachuu deemna maanguddoon xumurattee ni fuutan jedhanii ni fuudhee deeni uummata fuulduratti waadaa seene waraqallee na farramsiisanii waan jiru isinii hima. Na injifatteerta ati koo yoom irraa akka na jaalatte garuu an durallee sin jaaladha maatiin isan seerumsaa gaafa naan jedhan baay'een gammada jechuun baqa fedhiin qaba keessa kootiin fedhii guddaan qaba gaafi kana naa dheessitu baay'ee takkan gammadee akkamitti akkasiifsuu hin danda'u gaafa piraangii naan jettu of ajjeesuuf qofa osoo hin ta'in utuu gaafa san gamoo wayirraa ofiyyuu darbite baay'ee natti tola baga rabbi san hin godhin osoo san taateef achiin kuttee achi maatiin na argatee gaafa qoricha san dhugu
baay'eelleen dhugne xiqqoodha. Mana yaalaa deemee ergasii ka nafuutu malee du'een badaan jedheeni waadheera. Summii garuu akkamitti gurguran? Barakinaadha kafana miicuuf jedhee. Suuqummaan kasi gurguru sunu qabamuu qaba. Inni hidhamuu qaba ani qofaa miti. Akkasii warra tajaajiltoota kenna haala kanaan dhuydee baguma rabbi gamoo gubbarraa hin darbe. Jinniin ol fuudhee bar gubbaa si hojii kana si hojii jedhaan yeroo afaan qabatu. Jinniin waan waan itti dhageetu dhaati. Kana dhiisi as kanaa miti kun dafee sin ajjeesu konkolaataa jala of darbe. Gamoo irraa of darbe waan jette. Kanaafuu asumaan gorsa isin hafaa ta'u hordoftoota kenna. Namoota tokko tokko qormaanni gurguddaan isin qormaatuu hin danda'a. Sabrii godhachuu yaala. Sabrii namni qabu bakka guddaa gahamee sabrii fi yaala waa'ee fi hin jarjarin nama murteessuuf keessattuu dubartiidha. Dhiirri darbee takka takka jechuudha. Jinniin nama suwaasti. Itti nama jabeesti. Akkas akka hin taane asumaan dhaamsa. Ati har'a booda waan biraa taatee nu dhuudha. Waan biraa osoo ta'e hin dhugu garuu ati sin fuudhu osoo naan jette. Ammallee osoo sin fuudhu yeroo yaada kijjiiroo. Ofiin ajjeesu. Ooyee bannee nu fitte. Of ajjeesuun koon oolu. Hin oolu. Amma summii dhugeen duufee Ni mi'aa garuu summii sun. Yeroo saniif mi'aa ture. Ni mi'aa waan aarteertu. Amma. Sukkaara itti naqatti akkana dhuyi. Akkanatti aareen ture baay'een aareen ture. Ajaa'ibatti attama ajaa'ibaati garuu akka itti murteessuun kan kee. Amma isaa argadheera. Amma aannan hin dhuga. Ani immoo aannan dhuyidam. Ani immoo maal murteesse maal shakke beektaa? Na jaalattee osoo hin ta'in akkasumii dhuyideef. Ani takkaa jirtu karaa gubbatti uummata fuuldura salphadhee maaliif salphadhaa jetteetiinis aarii sanii dhuyidese malee ati jaalanna irraan qabdu. Dhugaa ni jaalattaa? Dhugaa isin jaaladha. Jaalalli sirraa nan qaba. Lammaffaa immoo akkasitti gammadee keessi koo fudhatee akka haadha manaa qabdu ijoollee qabdu osoo beeku jaalala keetiif jecha tole jedhee fudhadhee ture. Amma hin ta'u piraankiidha hoo naan jettu mee yaadi. Osoo gamoorraa of darbeeyyuu namni natti farade. Si farada maaliif jettee pirankii ilma namaa kanarratti ilma namaa qofaa jaaladha osoo si jaaladhu ilma namaa qofaa miti rabbu pirankii namarra dalaga si galee osoo si jaaladhu akkamitti jettee nama qormaata rabbi si galee miti pirankii jechuun qormaatu jechuudha magalatti rabbi nama qormaata waan rabbi si qormaatutti sabri gochuu qabda ilmi namaa kama sabri qabu bakka guddaa ga'a kanaaf ani jaalalan siif qaba ka jaalala waan siif qabuuf utuu jaalala sirraa na qabu baatee rakkoon qabu pirankiidha jala darbita jaalala fedhii yoo ta'ati yoo of ajjeestan argatta moo guyyaan du'e eeggachuu deemtu qabrii keessatti kan nama biraa taatee hanga argutti of ajjeesuu na wayyaqa ajjeesuu na ammas barka mana biraati kan kee qofaa miti gana ammas lamannaaf akkam taate isa wajjumaan ilaalla wajjin ilaalla ati nama sodaachisu obboleetti tiyya akkana biraa sabrii hin qabdu baragina fiffiida jinni si keessa jirtu moota addaati jinni meeqa si keessa jira garuu jinni waa takka hin qabu jaalala keetitu na keessa jira. Jaalala jinni sitte. Akkasii amma tolee waliigallee dhiifamas naa gootee haala kanaan gammaddee baga lubbuun jiraattee haala kanaan jiraattee gammaddee dasneedha. Hedduu anis gammachuu guddaa qaba. Osoo achiin dhabamte anis ilaale har'a eessa jira yookaan mana hidhaa keessatti shamee dhugaadha yookaan hidhaa mana hidhaa keessatti mootummaan na hidhu caalaa hidhaa sammuu argite. Inni guddaan sanii maaliif waan akkanaa dalee kan jedhu mubeellee hedduu wallollee achiin booda ani inumaa yeroo nama mansan yeroo nama mansan uumaatillee walma na eeggattee narraa kafalachuuf isaa wajjin piraankiin irra dalaguu deeman se'ee mee mana irratti haa dalaganii haa gammadani kan jedhu dhufee fi ture yoo dhufee ilaalu haa manuma haakimii agaciistee si arguu baran amanne turtii keessa ganaa gabbee dooktorota viidiyoon waraabne malee gabbee maal jedheetiin haala saniin argeetiin amane waraqaa fi waan adda addaa yeroo birriin kafalamu fa'aa argee akkasitti amanee waa hundaafuu baga rabbi si baasee deebisaadhaan amma kanaafuu aniif aayyuun walii araaramnee maanguddoon maatilleen walitti araaramanii jiranii amma maal murteeffachuuf dhufne guyyaa irraa maaliif haala kanaan babbareennee wal fakkaannee uffata aadaa Oromoo yookaan immoo aadaa isatti Jimmaa kanaan dhufnee jirra jechuudha. Babbareennee dhufnee jirra. Kanaafuu amma guyyaa cidha kennaa murteeffachuuf sargii dirqama ta'e dirqama. Galee waan yeroo qabu. Dirqama. Maatiin koo firri koo arguu qaba. Sargi. Guyyaa 15 guyyaa adda booda cidha kennaa godhannu waan beektamu boonni. Hagas turuun qabu. Sanbata kana ta'uu qaba. Kan ammaa kan? Kan ammaa kan. Wanti nurra isareen? Wanti nu barbaachisu uffannaa kooti. Tole amma sanbata kanatti garuu dhiifama dubbiin ta'e sirraa fudhadhe sanbata kana garuu hin dhaqqabnu amma miizeen nu barbaachisa miizeen kan keessa rakkoon qabu kan dhiiraa ni barbaachisa
uffata isaanii qopheessuu barbaachisaa. Kenna salphaadhaa veelloo fi suufa yeroo isaan qopheessuu hin dandeenya. Cidhaas nama waamuun yeroo na barbaachisaa. Ammatti waa bibbituu na barbaachisaa waa hedduu. Waa fedhaa ta'u. Warra miizeef akkam goona? Ani rakkoon qabu. Hirtiin kiyyaa fi maatiin kee yoo jiraate maaltu barbaachisa? Ani miizeen barbaadu. Anu afsi qofatu uummata dukkanarra yaa. Haafan firri fagoo jirullee achumatti haafu. Ani sanbata kana garuu darbuun qabu. Dirqaa ammatti murteessite? Abadan. Sodaa rabbiin walaaf isu kaayyee inshaallah itti aanna akkas daddaffiidhaan yoo irratti murteessin har'uma nama itti himnutti namooti fira qabnu guututti daddafnee bilbilaan himuudha. Namni yoo nu dhufuu didallee garuu homaan goonu waan goonu qabnu meeshaa waan bibbitamullee silaan bibbita. Lakki. Yeroo gabaabaa keessatti akka xumuroo goona inshaallah. Akkas kanaafuu irratti daawwattoota kennaa aniif ayyuun cidha kenna murteessine jira guyyaan cidha kennaa murtaa'ee jira sanbata guddaa ta'ee jira jechuudha. Sanbata guddaa wal fuudhuu fi ciini kenna guyyaa sanbata guddaa ta'aa. Isinis waamtanii jirtan warroottan naannoo Adaamaa jirtan kun guutuun keessanuu akka dhuftan isiniin jennaa cidha kenna irratti akka argamtan Adaamaa lakkoofsa kiyya asirraa YouTube irratti argitanii naa bilbilaatti cidha kiyya akka dhuftan isiniin jedha. Ati bira waan biraa waan dhaabtu qabda. Walumaa galatti uummata fuulduratti waan biraa ta'e irraa fadhi. Dhiifama naa gootame onni irraa. Dhiifama siif godheera. Wanti akkana akka godhuuf kan na godhe jaalala isaati. Jaalalaan isarraa qabudha. Namni jaalalli sin qabe hin beektu. Waa'ee jaalalaa hin beektu. Ani akkamitti akkasinitti mul'atu. Ani yeroo si beeku umriin ta'e ganaa xiqqeeshoodha. Jaalala hin geenne. Amma ayyuu heeruma hin geenne. Akkamitti heerumuu deemte? Laa jaalalli xiqqaa guddaan jedhu. Jaalalli. Xiqqallee ni jaalatachuu deemta? Ishee eegataa ta'e rabbiin naa kenne xiqqeena kan ittiin laata. Ani simaa fi malee ati xiqqoo taate ani waan miidhagu hin qabu. Si galee ati ijoollummaan heerumuu kan kee jarjaruu kan keetti qofatu wanti ta'e malee. Rakkoon qabu. Haa ta'u. Jaalala. Jetteere? Akkamittan obsee jiraadha. Amma asumaan wanti na yaadachiiste guyyaa argitee piraanks irra darbisan kaballaan asiinatumti amma akkam goona san. Keessattuu uummanni namni guddaa akkasii si jala jilbifatee osoo si kadhatu mubeen akkasii rifatee fiigaa dhufee si jala jilbifatee si kadhataa ture wabiin. Gaafa san? Maaliif nama gurguddaa nama uummata si yaa'ee si kadhataa ture san maaliif tolee chuddee fiidee deemte? Summiif maaliif fiide? Osoo yasan nuti tasgabbooftee jiraatte summiin kun hundi dhufu wajjinuu haasofnee bara osoo naayamte ani si fuudhuu hin danda'a. Jechuun gaafa san waan baay'ee yaaduu dhiiseera akkam seete wanta yeroo dheeraadhaaf eegaa turtee argattee hodhabdu. Eegaa turtee amma bara biyya Yaman irraa gara Itoophiyaa yeroo dhufu ni dhufa jedhee siin himne ni dhufallee karoora qabu tasa dhufe jechuun garaa Chaayinaa deemuuf miti. Nan himne. Akkamitti ati karoorfatee anuma qofa eegaa turte osoo achitti waggaa 20 hafee. Feesbuukii aanillee sitti haasaan ture situ naa deebisuu didee karaa baay'eetiin si barbaadaan ture. Anuma eegutee? Haga yoomii? Ani Saayid malee abadan nama biraan barbaadu jee hanga har'aa jaalala keetiif taa'ee erga si argadhe booda immoo atis wantan barbaadu san naa dhiyeessitee piraankii hoonaan jettu gaafa san kanaafuu waan kana piraankii kana wabiin akka ati ni jaalatu quba qaba jechuudha waan kana onnarra dalgeef iccitii jedhee naa himuu dideera. Si ajaa'ibu keessaa inni iyyuu siin fuudha jedhee na gaafatee ture. Kanaan beektan isin. Si fuudhee si gaafatee? Na gaafatee ture. Ati homaa jettee? Ani suma egaa kan fedhu jeen ofirraa deebise. Wanti iccisi jedhee waan kana gochuuf deemuuf. Aarii isaatiin akkas na godhe. Saniif akkana godheedha. Maarree lubbuu koo galafatee oole. Isa isa faatu sammuu kiyya keessa ofaa namoota guguddoo achi biratti jechaa na kadhachaa jiran. Bakka keerin goone inuma. Isallee kanaaf akkuma dhufeen aartee ati warra koo biraa of keessaa qaba jechuu duraanu. Saniif akkasi dhoofte. Inni uumame booda immoo amma akkasitti piraankii gochuu keessaniin baay'een gammade. Maaliif? Hin gammadee? Piraankii saniif moo? Amma yoo taa'eetti yaadu baay'ee keessa kun na gammachiise. Maaliif? Maaliif jechuun bareeda. Utuu piraankii sun hojjetamuu baate anis qoricha kanan fuudhu. Atis anaaf yaaddee siin fuudha anaan hin jettu si dhabeen jiraadha ture amma si argadhee mire amma kiyya taatee bara. Wabii irraa dalage. Kanaafuu ana osoo hin ta'in wabii galateeffachuu qabda jechuudha. Wabii. Yoo duutallee yoo jiraattellee isuma galateeffachuu qabda. Wabii galatoomii. Silaa duutee jiraattellee isuma galateeffatu. Viidiyoo kana argitee jiraattee galatoomii. Ni argaa eessi jiraatteetti amma akkasii. Waa hundaafuu hordoftota daawwattoota keenya sagantaan keenya kaarraa kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun hanga waliin dachaanutti nu wajjin turaa isiniin jenna. Hanga amma waan nu wajjin turtaniif galatooma isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan nuuf tura. Bye bye.